السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما كم جرتو هردفتوتا چانالي أورو كمبيوتر سكول فيديو إديتينجي كابكتي كتا اتئانو إسنيف قبلنا رفني جرا كتا هرا كيستي فيديو إديتينجي غوتو إسارة سنيف إيسنا بالبلا كيسانين حالة سلباتين يهجتشو دندين إسني قبلنا رفني جرا إسنس يوتيوبي كينيا أورو كمبيوتر سكول نولين سبسكرايب لايك شير gochuun nuwaliin hordofaa isiniin jenna kallattumaan gara viidiyoo sagantaa keenyaatti eegalla. Egaan sagantaa keenya irraa eegaluudhaaf viidiyoo nuti appilikeeshinii gosa lamatu jira. San keessa appilikeeshinii baay'ee ajaa'ibaa isa jalqabaa CapCut'dha. CapCut kan argaa jirtu CapCut kana irratti hojjennee ilaalla. Egaan CapCut akkaataa itti install goonu yeroo darbe ilaallee turre. Amma immoo viidiyoo gabaabaa wayii akkaataa itti hojjechuu dandeenyu guutuu isaadha isinitti agarsiisaa jiru. Kanaaf CapCut'n jalqaba yeroo irratti bannu wantoota gurguddoo lama of keessaa qaba interfeesii isaa keessatti jechuudha. Innis inni jalqabaadha new video kan jedhu ofirraa qaba bakka mallattoo ida'u qaba viidiyoo galchuudha. Inni lammataa edit photoodha. Photos editing hojjechuu danda'a. Baay'ee filatamaadha jechuudha warra kaan caalaa jechuudha. Egaan akkasuma wantoota fiichariiwwan hedduu baay'ee ta'an qaba jechuudha. Kanaaf hordoftoonni keenya YouTube keenya nu waliin subscribe like gochuudhaan waliin eegalaa isiniin jenna. Amma kallattiidhaan viidiyoo itti galfannaa jechuudha gara YouTube viidiyoo editing kanaatti jechuudha. Egaan viidiyoo kana kallattumaan viidiyoo tokko isinii filadheetan achitti seensisa. Tokkoon isaadha akkaataa itti edit goonuu waliin ilaalla. Egaan as keessa viidiyoo tokko select haa godhadhu. Bilbila keessan gaa namni biraa talakayyoo jiraate lakkoofsa filadheetiin jira jechuudha asirratti. Egaan viidiyoo kana amma haala kanaan galcheetan jira. Akkaataa kanaan kan viidiyoo galchinu jechuudha. Viidiyoo keenya jalqabaa galchinee jirra. Erga galchinee interfeesii isaarratti bifa kanaan karaa viidiyoo editingiidhaan yeroo galchinu taayimlaayinii isaarratti bifa kanaan galchinee jirra. Bakki kun gubbaarraa bakki argaa jirtan kun miidiyaa pileerii yookiin immoo viidiyoo san bakka itti ilaaluudha. Deem kun bakka viidiyoo itti ilaaluudha. Inni lammataa immoo miidiyaa puuliidha yookiin immoo bakka viidiyoo itti edit goonuudha. Jala isaa kana jechuudha. Jalli isaa kun bakka viidiyoo san itti edit gochuu dandeenyudha jechuudha. Kanaaf inni kun gubbaarra kan jiru kun immoo taayimlaayiniidha. Bakka sarara daqiiqaa isaadha itti ilaallu kun gubbaarra nu agarsiisa jechuudha. Sun taayimlaayinii jedhamee waamama. Egaan asirratti jalqaba viidiyoo keenya eega galchinee booda wanti nuti jalqaba gochuu qabnu viidiyoo bakka tirfiirraa ta'e bakka sagalee hin qabne irraa murreessi sirreessuudha jechuudha. Irraa murreessi sirreessuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti erga viidiyoo galchinee booda viidiyoon gara jalqabaarra jiru yeroo baay'ee dafamee haasaan gatii hin jalqabamneef sun irraa muramee barbaada. Kanaaf bilbila keessan gaa namni biraa jirtu yoo ta'e sekendii muraasa jalqabeen jiru sagalee jechuudha viidiyoon kuni. Kanaaf taayimlaayinii isaa akkasitti guddifadheen viidiyoo isaa kana bakka hin jalqabne sana sagalee hin qabne irraa baasuun narra jira jechuudha. Amma kun sagalee ofirraa hin qabu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana bakka sagalee hin qabne xumuraaf jalqabarra murree sirreessinaa jechuudha. Viidiyoo kana gaa bakka sagalee hin qabne sana irraa muruudhaaf yeroo tokko viidiyoo san tuqannaa. Yeroo tuqannee jenne jalarraa maalluu fida split erga viidiyoo irratti tuqannee split kan jedhu nu dhufa jechuudha. Split kan jedhutu nu dhufa. Yeroo san xaqqe gootanii yeroo tuttan viidiyoo sana ni muraa jechuudha. Kun argaa jirtu yoo ta'e muree jira jechuudha bakka kanatti. Dan haala kanaan amma bakka murame sana walitti qabee jira jechuudha. Walitti qabee jira san booda iddoo sagalee hin qabne kana maal irraa gootu diileet irraa goonaa jechuudha akkasitti. Diileet irraa goonaa. Sana booda ammas gara xumuraarra deemnee ni ilaalla. Viidiyoon bakki sagalee hin qabne yoo jiraate gara xumuraarra dhanneetiyyuu akkasitti dhufnee bakka sagalee hin qabne kana ilaalleetu maal goonaa diileessinaa jechuudha. Kun asirraa kunis akkasitti tuqneetiyyuu san booda maal goonaa diileet goona kanallee jechuudha. Amma sagaleewwan bakka hin jirre irraa murree jirraa jechuudha. Split goonee kaaneetu irraa baasna. Ammas ittiin sinii deebi'a. Viidiyoo fuuldura bakka sagalee hin qabne irraa muruudhaaf viidiyoo yeroo tokko tuqanneetu split bakki jennu kunoo jala kanarra ni jira. Ni tuqannaa jechuudha. Asirraa tuqnee akkasitti yeroo goonu ni murraa jechuudha. Akka tasaa dingata murree kaane immoo deebisuu yoo barbaanne immoo kunoo gubbaarraa andoo kan jettu ni jirti jechuudha. Andoo kan jedhu kunoo laaxxiyyee golboo kan argaa jirtu yoo ta'e
Isa kana yeroo tokko gadi tuqannaa jechuudha. Yeroo tuqan isa sila dogongoraan murre sana maal godhaa? Ni deebisaa jechuudha. Deebisee fayyaa godha. Inni kun duuba deebi'uudha jechuudha. Kanaaf haala kanaan sirreessinaa. Itti aansuudhaan sagalee isaati jechuudha. Sagalee viidiyoo sanaadha ni ilaalla. Viidiyoochatti gadi tuqannee kaaneeti pilee goona. Bilbila keessan gaa namni biraa xalatee yoo jira. Sagaleen isaa kun maal ta'ee jira amma? Baay'ee humnaa ol iyyee jira jechuudha. Yookiin sagalee isaa saayilentii ta'ee baay'een dhaga'ama jechuudha. Kanaaf viidiyoodhuma keessan asirratti tuqattanii kaataniitu bakka jala kanarraa vooliyuum iddoo jedhu kana yeroo tokko tuqattu vooliyuumii sanarratti. Vooliyuum irratti tuqxaniitu sana booda sagalee dabalu yoo sagaleen isaa sun baay'ee kan saayilentii ta'e akkasitti dabalu. Bilbila keessan gaa namni biraa xalatee yoo jiraate lakkoofsa. Sagaleen isaadha baay'ee kan ol ka'e yoo ta'e immoo akkasitti gadi bu'u. Bilbila keessan gaa namni biraa xalatee yoo. Sana erga gadi buttanii booda reduce noise. Noise yookiin immoo caacataa jala jiru akka jalaa haquudhaaf isii kana enable gochuu qabdu see jalaa kana jechuudha. Active gootu jechuudha. Sagalee jalaa hootu. Bilbila keessan gaa namni biraa xalatee yoo jira. Kunoo noise isaa jalaa balleessaa jechuudha. Bilbila keessan gaa namni biraa xalatee yoo jiraate lakkoofsa namni isin xalatee. Amma sagaleen isaadha isa akka silaa iyyu sana maal ta'ee jira? Xiqqaatee jira, qannasee jira jechuudha sagaleen isaadha. Haala kanaan sagalee isaa maal gochuu dandeenya? Noormaanii gochuu dandeenya yookiin saayilentii ta'e yoo ta'e immoo xiqqoodha yoo ta'e immoo ol gara fuulduraatti harkisuudhaan dabaluu dandeenya jechuudha. Kana inni itti aanu sagalee sana ergamne akkaataa riizooluushinii viidiyoo isaati jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun riizooluushinii feesbuukiitiin hojjetamee jira. Kan yuutuubiitti deebi'uu yoo barbaanne gubbaa kanatti tuqanneetiyyuu yeroo bakka viidiyoo sana tuquu dhiibneetu gara gadiirra akkasitti tuqna. Erga tuqannee jala kanarraa edit audio text effect kan jedhu ni jira. Isa kana dalga dhufneetiyyuu asirraa aspect ratio kan jedhu ni jira kunoo. Aspect ratio kana tuqannaa yeroo tuqannee saayizii barbaanne nuu fidaa jechuudha. Asirraa fakkeenyaaf suuraa TikTok ofirraa qaba. Saayizii TikTok irratti hojjechuu yoo barbaanne akkas gooneetiyyuu irratti tuqnaa sana booda viidiyoo sana maal goona akkanatti zoom gooneetiyyuu saayizii TikTokitti deebisnaa jechuudha. Lammata saayizii guddina yuutuubiitiin goona yoo ta'e kunoo 6 fi 16 jira jechuudha. Kan TikTokii meeqaanii asirratti 9 fi 16 faallaa sammuu dalga ciisee kan yuutuubii immoo 16 fi 9 jechuudha. Akkas goona yeroo kana maal ta'a dalga deebi'anii sila ol dheeratee jechuudha. Viidiyoo keenya deebisnee maal goona keessatti akkasitti deebisnaa jechuudha. Akkasitti saayizii yuutuubiitti galchina. Fakkeenyaaf Instaagiraamiidhaaf edit goona yoo ta'e immoo asirra dhufuudhaan kun tokkoof tokko kan jedhu kun kan Instaagiraamiiti jechuudha. Instaagiraamii akkasitti tuqannaa jechuudha. Sana booda saayizii isaadhaa maal goona aganni daarii isaa irratti gahuttu akkanatti zoom goonaa jechuudha. Kun saayizii kan Instaagiraamiiti jechuudha. Kun reeshoo gosa miidiyaa hundaatiin. Kan biraa saayizii feesbuukaa yoo barbaaddan kunoo 4:3 ni jira jechuudha. 4:3 kan feesbuukaati. Asirratti yeroo tuqxanii kaatan sana booda saayizii isaa kanatti fiddanii itti galchitu jechuudha. Kun saayizii feesbuukaati. Saayizii TV duriitiin immoo 3-4 illee ni jira jechuudha. Haala kanaan reeshoo isaa sirreessuu dandeenya. Nuti amma garuu maal goonaa haala yuutuubiitti deebisneetiyyuu hojjannaa jechuudha. Asirra dhufuudhaan akkasitti saayizii yuutuubiitti deebiseen jira. Bukkeerraan immoo gurraacha isa ta'ee jiru sana immoo akkatti kalarii biraa bakka buusuu dandeenyu immoo asumaanan sinitti hima. Egaan asirratti amma saayizii yuutuubiitiin goonee jirra. Bukkeen bitaan mirgaa sun immoo gurraachee jira waan ta'eef baakgiraawundii irratti sirreessinaa jechuudha. Baakgiraawundiin kun bakkuma aspect ratio jedhu fuuldura ni jira kun isa kana tuqannaa jechuudha yeroo tokko yeroo tuqannu wantoota gurguddoo sadii nu dhufa baakgiraawundii jalatti. Baakgiraawundii jalatti kalar, image, blur kan jedhu jira jechuudha. Kalarii yoo goone halluu gosa barbaanne hedduu nu fida. Bukkeen gurraachi sun adii akka ta'u yoo barbaanne akkasitti tuqanna adii irratti. Wal fakkaatee jira jechuudha hordoftoota keenya. Haala kanaan guutuun isaadha adii akka ta'u bukkeen isaadha bifa kana goone jechuudha. Yoo immoo kan biraa barbaaddanitti ta'e immoo akkasitti malkii biraa gochuu ni dandeessu jechuudha. Akkasitti anamma adii filadheen jira. Hunduma isaarratti yoo akkanaa galchuun barbaada jechuudha. Asirratti apply to all jedheen raayitii irratti tuqaa jechuudha. Egaan haala kanaan maal godheen jira saayizii reeshoo feesbuukaatti deebisee yuutuubiitti deebisee tan jira jechuudha. Inni kun imeejii yookiin immoo suuraa kan biraa galchuu yoo barbaaddan immoo as keessa dhuftaniiti suuraa
filachuu dandeessu kan sarchiidhaan isinii ba'ee dhufeerraa jechuudha. Akkasuma bilaariin immoo gaadidduudhuma viidiyoo kanarraa akka inni galu yoo barbaadan bifa kanaan galchuu dandeessu jechuudha. Bifa kanaan akkaataa kanaan galchuu ni dandeessu jechuudha. Garuu an kalarii adiin filadhe waan ta'eef bifa kanatti handeeffadha. Kana wayya waan ta'eef anaaf jechuudha. Egaan bifa kanaan akkasitti sirreessuu dandeenya jechuudha. Kun aspect ratio isaa background irraa cite bifa kanaan sirreessinee jirra jechuudha. Inni kan biraa loogoodha. Loogoo YouTube irraa viidiyoo keenya gubbaa isaa irratti biraandii keessan gochuu yoo barbaadan akkaataa itti galchitanii isinitti agarsiisa jechuudha. Ammaan tana immoo gubbaa kana viidiyoo keessan dhuftanii tuqattu. Viidiyoo son tuqin overplay bakkuma silaarra darga dhuftaniitu kun argaa jirtu waan ta'e overlay kan jedhu ni jira jechuudha. Overlay isa jedhu kanarratti yeroo tokko akkasitti gadi tuqanna. Erga tuqannee booda add overlay kan jedhu mallattoo ida'uu kan ofirraa qabu akkasitti dhufaa jechuudha. Isee kanarra yeroo tokko akkasitti gadi tuqanna. Yeroo tuqanne maal godhaa kallattiidhaan gara gaalarii nu geessaa jechuudha. As keessa dhufneetu maal goonaa loogoo keenya filannaa jechuudha. Loogoo asirra galchuu barbaadan isii HD jettu kanammoo qulqullinaan akka fidee galchuu barbaadame waan ta'eef akkasitti tuqxanii sana booda ni galaa jechuudha. Egaan amma viidiyoo keenya nu jala dhoksee jira. Akkaataa itti sirreessinu immoo bakkuma kanarratti jirtanu asirra maal gootu gara xumuraarra dhaqxu jechuudha. Akkas gara xumuraarra deemuudhaan maask kan jedhu ni jira kun argaa jirtu waan ta'eef maask isa jedhu kanarratti yeroo tokko dhuftanii akkasitti gadi tuqattu. Erga gadi tuqattanii sarchi godheetiyyuu gosa garaagaraa horizontaal miirar sarkil geengoo horizontaalii dalga jedheetu akkasitti dhufaa jechuudha. Bifa kanaan gosa garaagaraa qabaa jechuudha akkasitti. Egaan kun geengoodha yeroo baay'ee loogoon geengoodha waan ta'eef bifa kanaan yeroo tuqxan geengoo kaa'aa loogoo keessan irratti adjust gootanii sirreessitu bifa kanaan jechuudha. Loogoo keenya irratti haala kanaan qaxxa goonee sirreessuu dandeenya jechuudha. Amma sirreeffadheen jira. Sana booda jala kanarraa right kan jettu kun ni jirti. Mallattoo right sana yeroo tokkoon tuqadhaa jechuudha. Amma maal ta'ee jira? Kallattumaan geengoo naa ta'ee jira jechuudha. Sana booda saayizii isaa immoo kunoo bakka kanarraa isee kana walitti qabuudhaan akkas xiqqeessaa jechuudha. Erga xiqqeessee booda gara gubbaatti akkas ol harkisuudhaan bakka loogoon galchisan akkanattaan dhaqee galchaa jechuudha. Egaan haala kanaan bifa salphaa ta'een loogoo viidiyoo keessan irratti galchuu dandeessu. Egaan sana booda maal gootu loogoon jalqabarraa haga xumuraatti deemuu qaba waan ta'eef bakka kana dhuftanii iddatti kana laaddee kana gadi tuquudhaan akkasitti qabdanii dalga harkistu jechuudha. Haga xumura viidiyoon sun itti dhaabatutti haala kanaan harkistu. Akkasitti harkistu hamma xumura dhaqee gahutti bifa kanaan attanii qaqqabsiistu jechuudha. Akkasitti qabdanii harkistu. Egaan amma kunoo ga'ee jira. Amma viidiyoo bira darbee yeroo akkasitti bira dabarfatee jedhu immoo bakka viidiyoon itti viidiyoon keessan itti dhaabate dhuftaniitu loogoo sana yeroo tokko ni tuqattu. Loogoo erga tuqattanii booddee bakka silensiin jedhe garri tirfii sun irraa muramuu qaba waan ta'eef split bakka jettu kana isee kana yeroo tokko tuqannaa jechuudha. Erga tuqannee booddee delete goona select nu godhee jira waan ta'eef xumuraarraa sana select gooneetu delete kan jedhu kun jala kanarraa ni mul'ata. Yoo isin dhokateera ta'e immoo akkasitti dalga fidduu jechuudha. Asitti maal goona delete goona akkasitti jechuudha. Egaan amma delete ta'ee jira jechuudha inni tirfiin. Asitti jalqabarra dhufnee aga jalqabaatti akka inni dhufu goona amma argaa jirtu yoo ta'e loogoon jalqabarraa ka'ee aga xumuraatti kunoo gubbaarraa seenee jira jechuudha. Egaan haala kanaan loogoo itti galchuu dandeenya. Loogoo bifa salphaa ta'een ammas kan biraallee dabaltanii gama kanaan bakka duwwaa yookiin immoo bifa biraatiin galchuu yoo barbaadan galchuu ni dandeessu jechuudha. Amma loogoo keenya galfannee jirra. Itti aansuudhaan barreeffama galchuu yoo barbaanne asuma viidiyoo gara gadii loogoo jalatti akkasitti erga tuqannee booda teekst kan jedhu kun ni mul'ata jechuudha asirraa. Yoo isin dhokateera ta'e immoo akkasitti gara fuula duraatti geessuudhaan maal gootu ni barbaaddu jechuudha. Jalqabumarra jira waan ta'eef teekst isa jedhu kana yeroo tokko akkasitti gadi tuqannaa. Erga tuqannee booda gosoota baay'eetu jira as keessa. Add text, add caption, sticker kan jedhullee ni jira. Kanaaf asirraa maal godhaa? Add text isa jedhu kan akkasittiin yeroo tokko gadi tuqadhaa jechuudha.
yeroon tuqadhee jira barreeffama gosa garaagaraa akkam barreessu aktiiv naa ta'a. Sana booddee gosti barreeffama ittiin barreeffamu baay'ee jira. Teempileetiin jechuudha. Teempileetii sana keessaa filannee barreessuu ni dandeenya. Yoo teempileetiin barbaanne immoo kallattumaan akkasitti barreessuu ni dandeessu jechuudha. Garuu teempileetii waan babbareedu baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef achi keessaa filannee irratti barreessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kun teempileetiidha. Teempileetiin gosa barreeffama baay'eetu jira jechuudha. As keessa asitti dhuftanii bifa kanaan as keessa barbaaddanii ilaaluu dandeessu. Kun asirraa akkasitti dhufee jira jechuudha. Fakkeenyaaf nama kanaaf isa kanan filadha. Kana filadheen irratti tuqaa. Amma inni aktiiv naa ta'utti nan eegaa jechuudha. Bilbila keessan gaa namni biraa xalafee yoo kun akkasitti naaf dhufee jira gosti barreeffama sana isa kana keessaa haqeetan maal godhaa? Asirraa saayizii isaa kana akkasitti tuqadheetan Oro Computer School jedheetan bifa kanaan barreessa. Ergan barreessee booda bakka jalaa irratti asirra dhufee foontii gosa barreeffamaa yoon barbaade asittiin tuqaa. Foontii gosa barreeffamaa yeroon barbaadu foontii barreeffamaa jechuudha. Gosa garaagaraatu jira jechuudha. Kun asirraa anuma fakkeenyaaf gosa barreeffamaa baay'ee jira waan ta'eef kan sinitti tole ilaaltanii godhachuu dandeessu. Amma kanarratti godhee jira jechuudha. Akkasuma immoo gosti barreeffama isaa immoo adiidha waan ta'eef adii yoo baay'ate immoo hin mul'atu. Kanaafuu malkii biraan filadha as keessa dhufee jechuudha. Gosa barreeffamaa san kun gosa barreeffamoota hedduutu jiru. Bifa kanaan akkasitti filachuu ni dandeenya. Kan jala jiru kun immoo follow now isa jedhu kana following tiktokiidhaaf waan ta'eef subscribe godhaa kan jedhu barreessuun nan danda'a jechuudha. Asirraa subscribe like akkasitti illee kanas itti dabaluu dandeessu tuqaa like godhaa. Akkasitti barreeffannee san booda barreeffama isa gubbaa sana caala waan ta'eef foontii keessa galleetiyyuu saayizii gosa xiqqaa ta'e yookiin immoo kan sanaa gadi jala ta'u ilaallee filachuu qabna jechuudha. Akkasitti amma maal ta'ee jira galfadheetan jira. Yoo barbaadan isa kanallee gosa kalarii biraa gochuu dandeessu. Kalarii biraa addaa yoo barbaadanitti akkanatti kalarii isaa jijjiiruu dandeessu jechuudha. Egaan san booda walakkaa irras jiru kan immoo akkamitti immoo gar tokkotti bituu dandeessu. Kunoo bakka kanarraa argaa jirtu yoo ta'e isee kana qabuudhaan akkas walitti harkistu. Yeroo kana maal ta'a ni xiqqaataa jechuudha. Gara barbaadanitti harkistu. Haala kanaan fiddanii bakka kanatti walakkaa irra gootanii akkasitti xiqqeessitu jechuudha. Sana booda kunoo akka kanaan barreeffama asirratti galcheetiin jira. Sana booda aga xumuraatti deemuu qaba waan ta'eef yoo barbaadan walakkaadhaanis muttanii galchuu dandeessu. Egaan akkasitti bakka kana argaa jirtu yoo ta'e bakka sarararraan gadee qabu kana gadi qabneetiyyuu harkisna jechuudha gara fuula duraatti. Akkasitti amma maal ta'aa jira deemaa jira jechuudha. Bifa kanaan aga xumura amma dabarfatee jira waan ta'eef isa kanas as deebi'ee maalan godhaa akka silaasan asitti tuqadheetan yeroon akkas ta'u spiliit kan jedhu kunuun jira. Isas akkasitti irraa muree gara duubaa kana tuqeete yeroon akkasitti addeessee jedhu kun argaartoota yeroon gubbaaf jalaan addeessee jedhu diileet godheetan irraa haqaa jechuudha. Bifa kanaan galchuu dandeenya. Inni kan biraa istiikara asuma teekstiinuma jala jirra. Teekistii aad teekistii awutoo kaapshinii inni istiikara kan jedhu ni jira. Istiikarii galchuu yoo barbaanne immoo yeroo tokko akkasitti tuqna. Istiikariin maal akka ta'e ni ilaalla. Wantoota garaagaraa bilbila maal waan adda addaa baay'ee of keessaa qabaa jechuudha. Sabiskiraayib godhaa kan jedhu jala fidee gale waan ta'eef asirraa isee kana mallattoodhaan kan agarsiisu kan dhufeetan akkasitti tuqadhaa. Isee kana yeroon tuqadhee jedha maal godhaa fidee iskiriinii. bilbila keessan gaa namni biraa xalafee yoo jiraate. Kun akkasitti naaf galee jira. Isee kana ergan irraa godhee booda bakka kana fideetan kana jalatti maalan godhaa sararaan akka inni agarsiisuun godhaa jechuudha. Akkasitti sararaan akka inni jala sarara godheetan agarsiisa. San booda isa kanas maalan godhaa nan harkisaa jechuudha akkasitti. Amma dabarfatee jira. Isa dabarfate kan immoo akkasitti dhufee asitti tuqadheetan ispiliit godhee gara duubaa irratti tuquudhaan maalan godhaa diileet godheetan irraa barreessaa jechuudha. Amma meemee ilaallaa asirraa akkam godhee akka jiru
Sajilaasan silaa jalatti maal godhee agarsiisa. Tokkoon maal godhaa kun argaa jirtute sarara jala sarareetii mallattoodhaan agarsiisaa jechuudha. Inni kun maal jedhama? Stiikar jedhamee waamamaa jechuudha. Stiikar jedhamee waamamaa. Kanaaf bifa kanaan stiikara gosa hedduutu jira jechuudha. Bilbila illee fidee galchuu nan danda'a asirratti. Mallattoo bilbilaadha. Akkasitti tuqadheetan sana booda asirra dhufee bakka sarchii kanarratti foon jettanii yoo akkaan koo gatii nam fayyadameef as keessatti agarsiisa. Keessan immoo yoo hin jirre bakka sarchii kanarratti akkasitti tuqxaniitii sarcha gootu jechuudha. Yeroo isin sarcha gootan bilbiloota gosa baay'eedhaan sarcha godhee isinii fida. Kan barbaadan asirra ilaaltaniitii maal gootu galchuu dandeessu jechuudha. Yeroo keenya fayyadamuudhaan kan dhufe hin dafee galcha. Asirratti isa kana maalan godhaa akkasittan tuqadhaa jechuudha. Kan naa dhufe kan bifa kanaan hin tuqadhaa. Ergan tuqadhaa amma kunoo naa galee jira jechuudha asirratti. Sana booda maalan godhaa bilbilaan asirratti bilbilaan akkaataatti viidiyoo editingii hojjechuu dandeenyu kan agarsiisu bifa kanaan akkasitti maal gochuu hin danda'a agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Bifa salphaa ta'een jechuudha. Kun akkasitti maal gootu walitti harkisuudhaan akkasitti walitti harkistaniitii galchuu dandeessu jechuudha. Argaa jirtu waan ta'eef bakka kanatti galee waan ta'eef isas maal goona akkasitti harkisneetii xumurarra geessuu danda'uudha qabna jechuudha. Stiikarallee haala kanaan gosa barbaadan yoo barbaadan gosa nama fakkaatu yoo barbaadan gosa kompiitaraallee gosti laaptooppiillee stiikariin gosoota baay'eetu jira jechuudha. Itti waan barbaadan sarchi gootanii irratti galfachuu dandeessu jechuudha. So stiikarri kana fakkaata. Inni kan biraa asirraa effektii galchuu yoo barbaanne effektiin viidiyoo jalqabarraadha. Akkaataa inni itti jalqabu bifa bareedaa ta'een akka nama hawwatee harkisu godhamuu qabaa jechuudha viidiyoon. Kanaaf inni kun immoo viidiyoo gubbaarratti akkasitti yeroo tokko tuqattanii kaataniitu eega tuqattanii as bakka effektii jedhu kan as dhuftu san booda viidiyoo effektis kan jedhu ni jira jechuudha. Viidiyoo effektii irratti yeroo tokko akkasitti gadi tuqannaa jechuudha. Yeroo tuqan gosa baay'eetu jira asirraa ni dhufu jechuudha. Sarchi gootu asirratti argaa jirtu yoo ta'e bifa teekinooloojii bifa wantoota adda addaa sarchi gootanii ilaaltu. Amma fakkeenyaaf bifa bilbilaallee yoo barbaade gochuu nan danda'a jechuudha. Bifa teekinooloojiitiin akka dhufullee yoo barbaadan gochuu dandeessu jechuudha. Egaan tokko lama sadii tokko jedhee akka jalqabu gochuu barbaadan kun asirra ni jira argaa jirtu yoo ta'e bifa kanatti illee godhachuu dandeessu. Ana asirraa amma bifa virtual lookii kanaan godhaa akkasitti godheetan tuqa. Yeroon tuqe viidiyoon kun effektiin jalqaba isaarra galu kana fakkaataa jechuudha. Namni amma inni galutti aartatti yeroo kana akkasitti maal gootu kalarii isaa adjust gochuu dandeessu. Yoo harkistan illee kalarii halluu isaadha diimaa malkii biraatti akka ta'u barbaadan bifa kanaan gochuu dandeessu jechuudha. Egaa meemma jalqabsiisnee ilaalla. Bifa kanaan akkasitti galchuu dandeessu. Kanatti galchuu ni danda'ama. Effektiin gosa baay'eetu jira. Kan isaa wajjin wal fakkaatullee ilaaltanii galchuu danda'uudha qabdu. Kanaaf amma mallattoo maaliiti gosa baay'eetu jira. Masirraa kunuu ka jalqabaa kan akkasitti tuqadhee galchuu ni danda'a. Amma kun asirraa akkasitti ergan tuqadhee booda effekti kan jedhuun tuqaa. Sana booda viidiyoo irra dhufeetan asirraa maalan godhaa 3 2 1 kan jedhe kan asirra ni jira. Isa kanarratti fidee akkaataa kanarratti illee gochuu hin danda'a asirraa. Gosa baay'eetu jira laaltanii xumurtanii jechuudha. Laaltanii argaa jirtu ta'e bifa bilbilaa akkasitti godhee jira jechuudha. Bifa laaptooppii yoo barbaadanis hin jiran illee jechuudha. Kunoo kan biraas ni jira. Mee tokko lama sadii tokkoon kan jalqabu kana goonee ilaallaa. Argaa jirtu ta'e akkaataa kanaan jalqabaa jechuudha. So gosa baay'eetu jiru. Kunoo asirraallee kanattis jijjiiruu ni dandeenya. Haganii dhufee gaditti argaa jirtu ta'e viidiyoo jalqabe akkaataa kanaan fidee jalqabaa jechuudha. Agartanii haala kanaan jechuudha.
Kanaaf isa kana immoo baay'een isaa akka bilbilichaa wal fakkaatu kana voosii jechuudha. Viidiyoon wal fakkaachuudha qaba. Bilbilaan hojjetaa jirra waan ta'eef isa bilbilaa kanatu baay'ee bareedaadha jechuudha. Kanaaf haala kanaan maal godhan jira amma filadheetiin jira jechuudha. Kun viidiyoon isaadha baay'ee bareedaadha jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan maal gochuu dandeenya? Viidiyoo effektii galchuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa animeeshiniidha. Fakkeenyaaf loogoo asirra calluma jedhee taa'u kana akka inni sosocho'u yoon barbaade animeeshiniin hojjedha jechuudha. Loogoo sana irratti yeroo tokkoon tuqadha. Yeroon tuqadhee ka'e asirraa animeeshin kan jedhu hin barbaada. Kun asirraa argaa jirtu yoo ta'e animeeshiniitu jira. Animeeshinii kana yeroo tokkoon tuqadha jechuudha. Animeeshinii gosa baay'eetu jira jechuudha. Asirraa beezik, laayit, glitch, maask, 3D gosoota baay'eetu jira. Vaayibireet 3D irraa mallattoo bilbilaa fakkaates illee hin jira jechuudha. Akkasumallee gaalarii waarp kan fakkaatu jira. Asirraa kanarratti yoo tuqne akka loogoon sun jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Loogoon sun akkaataa kanaan nanaannaa jechuudha. Bifa baay'ee gosa baay'eetu jira. Bifa suuta jedhee argaa jirtu yoo ta'e akkasitti qasseedhee akka naannoo barbaadan sekondii si jalaa kan argaa jirtu yoo ta'e akkana riifannee akkasitti dabaluu dandeessu. Bifa kanaan akkaataa kanaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Kun bifa kanatti dhiyeessuun ni danda'ama. Egaan akkaataa kanaan maal goona loogoo ammaa sirreessinee akkamitti akka naannoo waliin ilaalu argaa jirtu yoo ta'e loogoon sun maal ta'ee jira? Akkaataa kanaan naanna'aa jechuudha. Kun amma maal ta'ee jira? Inni ariifata waan ta'eef qasseedhee akka deemullee gochuu ni dandeessu. Isa kanarratti bifa kanaan edit gochuun ni danda'ama jechuudha. Kana barreeffama ilaallee jirra. Effektii ilaallee jirra. Overlay akkaataa loogootti galchinu ilaallee jirra. Inni kan biraa fiiltariin immoo adjustmentii yookiin immoo kalarii isaa sirreessuu yoo barbaanne gosa baay'ee jira. Fiiltarii kana keessa galleetiyyuu viidiyoo isaa kana ifti baay'ateera yoo ta'e ifa isaarraa qannasuu akkasuma kalarii biraatti naannessuu yoo barbaanne fiiltarii fi adjastii fayyadamna jechuudha. Fiiltariinii fi adjastiin gosa garaagaraatu jiru. Amma fakkeenyaaf asirraa hin argina yoo ta'e akkaataa inni itti jijjiiru ilaalla. Amma kunoo maal godhee jira? Damsas godhee jira. Akkasitti yeroo gadi qannastan maal godhaa? Bifa viidiyoo sanaadha. Bifa biraatti dhaqee jira jechuudha. Argaa jirtu akkasitti ilaala. Viidiyoo kan biraa fakkaatee jira jechuudha yeroo dabalu. Ammas yeroo xiqqeessee gosa baay'eetu jira as keessa filachuu dandeessu jechuudha. Inni kun fiiltarii fi adjastii ammas kan biraa jira. Argaa jirtu yoo ta'e kana yoo qannase maal godha? Argaa jirtu bifa kanaan viidiyoo kan kalarii barbaadametti jijjiiraa jechuudha. Bifa kanatti jijjiiramuu danda'ama jechuudha. Tokkorra kaa'ee ilaala. Amma kanarratti galee jira jechuudha. Argaa jirtu yoo ta'e bifa kanaan bilaarii isa kan immoo akkasitti agartanii akkaataa kanaan gosa fiiltarii fi adjestimentii baay'eetu jiru. Akkaataa kanaan hojjechuu ni dandeessu. Fiiltariin kana of keessaa qaba. Adjestimentiin illee tokkicha jarri lamaanuu akkaataa kanaan wal keessa ilaaltanii irra baay'een isaa shaakalaan waan ta'eef irratti sirriitti shaakaluu danda'uudha qabdu jechuudha. Sirriitti shaakaluu danda'uudha qabdu. Inni kan biraa aawudiyoodha. Aawudiyoo kanarratti sagalee galchuu yoo barbaanne jechuudha. Sagalee galchuu yoo barbaanne as viidiyoo sanarra tuqachuu qabna dursaa jechuudha. Yoo viidiyoo irra tuquu dhiibne iddoo biraa tuqne aawudiyoo kan jedhu dhufuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu viidiyoo sanarratti yeroo tuqannu aawudiyoon ni dhufa jechuudha. Aawudiyoo kanas akkasitti yeroo tuqxu extract sound effects record text to audio copyright kan jedhu jira jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee asirraa viidiyoodhaan walirraa baasuu yoo barbaanne extract fayyadamna jechuudha. Akkasitti yeroo tokko yeroo tuqannu alloo jedha. Asirraa viidiyoo sanaa fi sagalee kan biraa fiddanii irratti galchuu yoo barbaadan extract yoon sagalee kan biraa irratti galchuu yoo barbaanne as keessa galleetiyyuu maal goona sagalee kan biraa asirraa fuunee kanarraa dabarsinee achirratti gara galchuu ni dandeenya jechuudha.
So sound inni jedhu kun immoo akkasuma sagalee galchuu yoo barbaanne jechuudha. Faayila keenya keessa kun asirraa ni jira. Mee kanarratti add goonee ilaallu. Sagalee kanarratti tuqannu. Sagalee kanarratti yeroo tokko akkasitti gadi tuqanneetu ni galchina. Sagaleen gosa baay'eetu jira jechuudha. Akkaataa kanaan bakka ija yookaan ni tuqxu. Yeroo tuqxaniitan maal ta'a? Bifa kanaan sagaleen faayilaayitii irratti add ta'ee gala. Wantoota addii isaa yeroo tuqxan maal ta'a? Sagaleen kallattiidhaan irra dhufee gala jechuudha. Kana inni kan biraa sound effects gochuu barbaanne. Sound effects jechuun gosoota sagalee garaagaraa jijjiiru magic reel gochuu barbaanne mee asirraa download goona. Kun akkasitti erga bu'ee booddee asitti click yeroo goon sagalee kan daballaa mee ilaallamee mee. Agartanii sagalee jala finnee akkaataa kanaan galchuu ni dandeenya jechuudha. Sound effects saawundii keessa kanatu jira jechuudha. Inni itti aanee riikardiidha. Sagalee hin qabne yoo ta'e, sagalee kan hin qabne yoo ta'e, sagalee isa kanarraa asirratti riikardi gochuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo tokko akkasitti tuqanneetiyyuu asirraa maal goona? Isee kana maayikittii kana ni tuqanna. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya asii kana alloo goona. Erga alloo gootanii amma aktiif ta'ee jira. Yeroo tokko akkasitti gadi tuqanna. Amma tokko jedhu ni jalqaba. Chaanalii keenya guyyaa irraatiin akkaataa bilbila irratti koodii xalafame ilaallu waliin ilaallu. Kanaaf nu hordofaa. Okay jedheen jira. Isee kana waraabee raayit godheen kaa'a. Asirraa yeroo dhufu meeme. Akkasitti bilbila sagalee isa kanaatu caalee jira waan ta'eef kun asitti amma sagaleen maal ta'ee jira? Waraabamee jira jechuudha. Asirraa akkasitti dabaluu dandeenya. Sagaleen filan dhaga'amu ture. Kun dhaga'amaa jira. Akkaataa kanaan sagalee irratti waraabuu illee ni dandeenya jechuudha bifa kanaan. Akkaataa kanaan waraabuu ni dandeenya achirratti. Kun kana fakkaata text to audio. Barreeffama gara sagaleetti jijjiiruu yoo barbaadan akka AI'tti jechuudha. Sanaaf isin gargaara. Inni illee bifa kanaan irratti yaaluu danda'uudha qabdu jechuudha. Warroota kana hunda isaaniiyyuu ilaallee jirra jechuudha. Inni kan biraa editiidha. Editii yeroo tuqannu immoo split, volume, animationii ilaallee jirra. Effectiitu dhufa. Akkasuma dileetiis illee ilaallee jirra. Inni kan biraa speediidha. Speedii kan argaa jirtu yoo ta'e viidiyoon kun baay'ee ariifata yoo ta'e speedii isaa sana tasgabbeessuudhaaf nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf baay'ee ariifataadha jechuudha. Kanaaf tasgabbeessuudhaaf speed kan jedhu kana tuqanna. Tuqannee noormaal isa jedhu kana goona. Noormaal goonee kaaneetiyyuu meeqa irratti dhaabbatee jira. Isa kana xiqqoo ishee akka inni tasgabbaa'uuf maalan godhaa? Nan qannasaa jechuudha. Nan qannasaa. Akkasitti meemee akka silaa jarjaree haasaa yoo ta'e mi'a ilaallu. Bilbila keessan gaa namni biraa xalaqee yoo jiraate lakkoofsa namni isin xalafeen eessarratti akka argachuu dandeessanuun isin agarsiisaa jira. Namni biraa yoo isin xalafee sagalee keessan dhaggeeffata laate yookaan immoo isin garuu noormaaliitti deebisuudhaaf immoo xiqqoosii itti dabaluun baay'ee barbaachisaadha. Amma 8 irra godheen jira meellaa keessan dhaggeeffata laate yookaan immoo isin hordofaa laate amma laa tasgabbaa'ee jiraachuu sagaleen kun tasgabbaa'ee jira. Kanaaf sagalee kana immoo bifa kanaan firdisee jiraachuu kun sagaleen kun sagalee qallaa ture. Amma maal godhee jira? Baay'ee bareechee jiraachuu bifa kana illee tasgabbeessuu danda'a. Akkasitti sagalee san maal godhee jira? Tasgabbeessee jiraachuu hordoftoota keenya. Haala kanaan tasgabbeessuun sagalee ariifata yoo ta'e yookiin immoo suuta jira yoo ta'e itti dabaltanii sagaleen akka inni ariifatu gochuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraa duuplikeetiidha. Duuplikeetiin faayidaan isaa kooppii gochuudha jechuudha, baay'isuudha. Fakkeenyaaf asirratti dhufee bilbilattii kanarratti tuqeetan duuplikeet gochuun barbaada yoo ta'e as keessa dhufeetan asii dalganoofaa duuplikeetiin godhaa jechuudha. Amma 2 ta'ee jira. Bakka kana fidee kaa'uu nan danda'a jechuudha. Bakka kana fidee kaa'uu nan danda'a. Garuu hin baay'ata waan ta'eef tokkoon ga'a. Bifa kanaan duuplikeetiin maal akka ta'e isinitti agarsiisuuf jechuudha. Kanaan akkaataa kanaan maal gochuu dandeenya? Hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Ammas editii keessa galla. Editii keessa galleetiyyuu as keessatti yeroo dhufnu ispiidii ilaallee jirra.
kirooppiidha. Kiroop jechuun maal jechuudha? Muruudha jechuudha. Viidiyoo kanarraa akkaataatti kiroop goonee irraa muruu dandeenyu ilaallama. Fakkeenyaaf adiin bukkee bukkee ni jira waan ta'eef mee adii sanarraa kiroop goonee ilaallama gurraacha walakkaa sana qofaadha jechuudha. Kirooppii yeroo tokko viidiyoo erga tuqattanii booddee kirooppii sana akkanatti tuqattu jechuudha. Erga tuqannee kana viidiyoo loogoo amma inni keessaa bahutan kiroop godhaa jechuudha. Gan agartanii sirraa akkas godhee baakgiraawundiin isaa adiidha waan ta'eef waa tokko waan miidhuun qabu. Isa kan akkasitti muraa sanboo dammoo saayizii isaadha deebisuudhaaf bifa kanaan maal gochuun qaba? Walitti deebisuun qaba jechuudha. Walitti deebisuun qaba. Sana booda mallattoo raayitii kanan tuqaa jechuudha. Amma maal ta'ee jira? Kiroop ta'ee jira jechuudha. Kun argaa jirtu ta'e sila loogoo meeqa jira? Loogoo kan biraasiin mul'ataa ture amma tokko ta'ee jechuudha. Baakgiraawundiin isaa immoo adii ta'ee jira. Haala kanaan maal ta'ee jira? Irraa ba'ee jira jechuudha. Adiin tirfiin jiru sun jechuudha. Kan ammoo akkasitti dhaabnee erga dhaabnee booda daarii seerraa boordii seerraa wanti karsarii wayii ni mul'atti adiin sun jechuudha. Isinillee sararaa jechuudha. Inni kan biraa kirooppii goonedha. Duppilikeet yookaan viidiyoon kun maal ta'a? Lama ta'a jechuudha. Riipileesiin immoo jijjiiruudha. Viidiyoo kana viidiyoo biraatiin jijjiiruu barbaadan asuma dhaabattanii riipilees yeroo jettan gaalarii keessanii viidiyoo jijjiiruu barbaadanitti si geessaa. Viidiyoo tokko yeroo tuqxanu viidiyoo isa sanarraa baasee inni haaraan kun seenaa jechuudha. Akkaataa kanaanii overleen immoo loogoo yookiin immoo viidiyoo kan biraa dabalata galchuu barbaadan asirratti tuqattaniitu galchuun ni danda'ama jechuudha. Kun sadii caalaa galchuu hin danda'u. Bakka biraa irratti gootaniiti overlay yoo jettan galchuu danda'a jechuudha. Bifa kanaan viidiyoolee galchuu hin dandeessu asirratti viidiyoo kan biraa jechuudha. Bifa kanaan ammas irraa viidiyoon kun baay'ee xiqqoodha waan ta'eef galcheen isinitti agarsiisa. Kun asirratti galchee jira jechuudha. Asirraa barbaadan akkasitti viidiyoo lama gootanii wal bukkee bifa kanaan maal gochuu dandeessu? Wal bira qabanii laaluun ni danda'ama. Asirratti akkasitti tuqxaniiti mallattootti kana tuqxanii akkasitti zoom gootaniitu wal bukkee kaa'uu ni dandeessu. Yeroon akkana dabee jedhu immoo akkasitti saayizii isaa kanatti sirreessitanii wal bukkee akkasitti kaa'uu ni danda'ama jechuudha. Kun viidiyoos illee galchuu ni danda'ama irra keessa irratti dabalamee jechuudha. Haala kanaan ilaaluu ni dandeenya. Editii keessa jirra ammayyuu. Ammas duppilikeetii riipileesii ilaalleerra. Adjustii ilaalleerra. Fiiltarii ilaallee jirra. Inni kan biraa riimuuf baakgiraawundiidha. Remove background viidiyoo kana duuba isaarraa background isaarraa remove gochuu yoo barbaanne ta'ee viidiyoo tuqanneetii asirraa remove bg jennaanii jechuudha. Sana booddee auto akka ta'u yookiin custom bakka barbaadan qofa irraa haquu yoo barbaadan jechuudha. Bakka tokkotti waraabdanii duuba isaarraa viidiyoon keessan hin bareedu yoo ta'e asirra dhuftanii remove background bg akkasitti yeroo tuqxanu asirraa automaatik yoo auto remove value gootan of maaneraa kileen godhaa jechuudha. Kan koo viidiyoon background irra jiru hin jiru waan ta'eef wanti fokkisutu jiraate silaa irraa salphaatti remove gochuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan irraa haquun ni danda'ama jechuudha. Opacity jechuun immoo viidiyoon kun yeroo mul'atu bifanni bareecha damaqqalee mul'atu yookiin immoo xiqqeessuu yoo barbaade fakkeenyaaf viidiyoo kana damzazz akka jedhu yoo barbaade opacity irratti tuqaa san booda akkasittiin gadi xiqqeessaa jiru argaa jirtu yoo ta'e laan bada jechuudha. Bifa kanaan akkasitti tasgabbeessuu ni danda'ama jechuudha. Viidiyoo sana argaa jirtu akkaataa kanaan opacity isaallee dabaltanii sirriitti akka mul'atu gochuun ni dandeessu jechuudha. Asirraa kan barbaadu kan bilbilaa sanallee maal gochuun danda'a? Opacity isaadha xiqqeessuun ni danda'ama jechuudha. Asirra dhufnee bilbila irraan tuqadha. Erga tuqadhee booda akkasitti dhufuudhaan kan loogoo irratti sin agarsiisa. Gara seetingii biraa seenaa waan ta'eef opacity kan jedhu kun akkasitti tuqanneetiyyuu maal gochuu dandeessu? Akkasitti damzazz gochuu dandeessu jechuudha. Akkasitti tuquun ni danda'ama. Inni kan biraa baakgiraawundii yeroo baay'ee walakkaa irratti galchuu barbaaddu yoo ta'e akkas gootaniiti asirra dhuftanii duppilikeet gootu. Duppilikeet kan jedhu asirra dhufee galcheetiin jira. Amma lama ta'ee jira jechuudha. Viidiyoon kun asirra fideetan iddee kanaan kaa'a. Yeroon iddee kana kaa'e andoo viidiyoo kana muree jira waan ta'eef duppilikeet andoo jedheen jira.
bakka kanarraa akkasitti aga xumuraatti akka inni deemu nan godha. Sana booddee bakka kanarraa dhufee remove godhee irraa muraa. Isiin kun maaliin muramti jennee irraa ispiliitii jedhamti. Ispiliit gootaniiti akkasitti irraa balleessitu. San booda kana maal gootu duppilikeet kan jedhu asirra dhuftaniiti ni barbaadu. Duppilikeet amma 2 ta'ee jira. Fuuldura galee waan ta'eef akkasitti gadi qabdaniiti gadi harkistu fuuldureetti akkasitti geessitu jechuudha. Isa kanarratti dhufee akka inni galu akkaataa kanaan gochuu danda'udha. Qabdamma isaan dhufee qixxaatee jira. Bakki inni jiru garuu asumarra jira waan ta'eef asirraa fuutaniiti walakkaa kanatti gadi fiddu. Akkasitti gadi fiddu kunoo amma dhufee jira jechuudha. Saayizii isaa kanatti sirreessitu. Maal oopaasitii isinitti agarsiisuufanii jechuudha. Walakkaa irraan galchee biraandii keessan gochuu barbaaddu yoo ta'e bifa kanaan oopaasitii kan jedhu kanarra dhuftaniiti akkasitti damsazzi gootu jechuudha. Baakgiraawundii irraan ni mul'ataa jira jechuudha. Biraandii keessan ta'uusaa ni agarsiisa kunoo akkasitti jechuudha. Egaan xiqqoosilee akka mul'atu gochuun ni dandeessu. Argaa jirtu yoo ta'e akkasitti godhachuu ni dandeessu viidiyoo keessan irratti jechuudha. Kun viidiyoo lamallee galchuu ni danda'a. Inni kan biraa laayeriidha. Laayeriin akkasuma kalarii bakka wal jijjiiruudhaan viidiyoo bakka irratti wal jala daddabarsuu barbaadan akkasitti fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf isa kana asirraa fuutanii gara kanatti viidiyoo barbaadan laayerii fayyadamuu ni danda'a. Laayeriin booda isiniyyuu ofiinuu akka inni godhu baruu dandeessu waan ta'eef isa kanaaf baay'ee hin sardaminaa. Kun akkaataa kanaan amma viidiyoo kana maal gootuu ni dhaggeeffattu guutuu isaa erga xumurtanii booda jechuudha. Amma loogoon galee jira. Barreeffamni galee jira. Akkasumas sabiskiraayib godhaa maal godhaa kan jedhullee seeneetu jira jechuudha. Egaan hordoftoota keenya akkaataa kanaan barreeffama, sagalee, effeektii, overlay loogoo galchuu barbaadnellee bifa kanaan istiikariis ilaalleetu jirra. Aspect ratio illee ilaalee jirra. Akkasuma immoo baakgiraawundis ilaallee jirra jechuudha. Egaan hordoftoota keenya bilbila keessan qofaan akkaataa kanaan bifa salphaa ta'een viidiyoo editingii salphaatti barachuu dandeessu. Kanaaf yuutuubii keenya walitti fufaa sagantaa walitti fufaa akkasii hordofuudhaaf sabiskiraayib, laayik, sheer godhaa isiniin jenna. Viidiyoo keenya hojjennee xumurreerra erga xumurree booda saayizii isaadha asirra dhufneetiyyuu riizoolushiniin ni jira qulqullinni isaadha argaa jirtu yoo ta'e 1080p jedhee jira jechuudha. Asirra dhufneetiyyuu sanarratti gadi tuqanna. Viidiyoon keenya ammaa waliigalii isaa meeqa ta'eera? Meegaabaaytii 231 ta'ee jira jechuudha. Isa kana akka inni hin dananne yoo goone biitreetii isaa kana xiqqeessuu qabna. Asii kana gadi buusna. Yeroo gadi buusun maal ta'eera? 96 dhufee gadi bu'ee jira jechuudha. Meegaabaaytii isaallee akkaataa kanaan maal gochuu qabna? Gadi xiqqeessuu danda'uudha qabna. Kana caala ammas xiqqeessuu barbaaddote akkasitti yoo xiqqeessitan meegaabaaytii inni jala dabalee inni gubbaadhaa maal ta'a? Ni qannasaa jechuudha. Kanaaf bifuma giddu galeessa kwaalitii isaa tasa gadi hin buufneen akkaataa kanaan sirreessuu danda'uudha qabdu. Kanatti yoo goone inni ga'a jechuudha. Kanaaf isa gubbaa kana baay'ee gadi buusuun hin ta'u. Maaliif riizooluushinii qulqullinni viidiyoo isaadha baay'ee isin jalaa gadi bu'aa jechuudha. Kanaaf akkasitti dabalee viidiyoo kan keenya sirreessuu ni dandeenya. Kanas yoo bantanis waa tokko rakkoon qabu optikaal filoo isaadha. Kiliippiin isaadha akkaataa sirrii ta'e akka inni ta'u godhaa jechuudha. Isa kana jechuudha. Kanaaf akkasitti erga goonee booda xumura irratti viidiyoo keenya gara viidiyootti akka jijjiiruuf ekspoort kan jedhu ni jira jechuudha. Kun asirra ekspoort gochuu qabna. Sheer godhaa isiniin jenna. Sagantaa keenya guyyaa irraatiif assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.